Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa sagantaa keenya FAAYA Artii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadi hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa torban kanaasi sagantaa keenya FAAYA Artii Har'aatiin sirboota afaan Oromoo ergaalee hedduu qaban sirboota babbareedaa sirboota aadaa fi ammayyaa isiniif filannee jirra. Gabaarratti sirbi nuti isiniif dhiyeessinu sirba bareedaa dheenna kana sirbame sirba weellisaa jabaa sirboota hedduu hojjete abbaa sagalee kiloolee weellisaa Andualem Goosaa albaba isaa ayyaantuu jedhu keessaa sirba bareedaa hordoftoota hedduu horatee fi akkasuma jaalatamummaa guddaa uummata biratti argate sirba seenaan isaa hedduu keessatti dubbatamee fi tirrii isiniif filannee dhamaa fi dhaamsa isaa isin biraan geenna. Loon hora duudanii hin qabannaa koo tirree ga'ee kunoo beellamee. Andualem Goosaa weellisaa qofaan ibsuun itti xiqqaatullee hojiilee hojjetu hunda keessatti seenaa qorachuudhaan waan uummanni beekuu qabu jechuun hedduu isaa ergaa isaa karaa aartiitiin sirbaa fi dhaamsa isaa dabarfata. Albaba sirboota 16 of keessatti qabatu kadheenna kana eebbifame keessattis sirba tirrii jedhu kunis ergaan isaa hedduu seenaa uummata Arsii irratti kan xiyyeeffatee fi akkasuma Arsii warra waraana shuraa warra fardaan lolee lolchiisu ta'uu fi goottan Arsii biqilchitee fi akkasuma fardeen isaanii kan faarsu ta'a. Baay'isitee martuu shamba gootee qacaleen Arsii tunnamoote jechuun eegala. Site mati shamba gote kajale narsi tunamote ya bare dawanda mudan kavne kajale narsi tunamote arsiti ada ibin karne kajale narsi tunamote Lenji se bora kajale narsi tunamote isamale mpesi sugora kajale narsi tunamote Ummanni Arsii kun ummata guddaa aadaa bareedaa qabuu fi ummata hortee bal'atuudha. Keessattuu lafti isaanii bal'aadha. Baalee, Diidaa, Gadabii fi Laanganno jedhee haala teessuma lafaatiin wal waama. Arsiin tokko ta'uu isaa weellisaan kun sirba kana keessatti xurree itti akeekuudhaan akkasuma sirbi Arsii yookaan immoo tirriin gosa hedduutu jira. Akkaatuma teessuma lafa isaatiin sochiin tirrii wal dhabaa deema. Andualem Goosaas tirrii kana laaffisee isloo godhee walaloo mimmiidhagoo gurra namaa seenaniin hojjete numa waliif wayyaa as koottu loosha boontuu tiyyaa jechuun sirbeetii jira. Numa walii wayyaa as koottu loosha boontuu tiyyaa. Numa walii wayyaa maaree as koottu loosha boontuu tiyyaa. Numa walii wayyaa as koottu loosha boontuu tiyyaa. Numa walii wayyaa maaree as koottu loosha boontuu tiyyaa. Rakkinni baay'atu sumangara kuteen talasikoo mantosi tunamoo yaate numa walii wayyaa as koottu loosha boontuu tiyyaa. Numa walii wayyaa maaree as koottu loosha boontuu tiyyaa. Sabata jalalaan taa'ee simidhate
karoo karaa namaan ija similladheenuma olii wayyaa as kootu loo shaboontuu tiyyaa maaree. Atti dabaluunis weellisaa jabaan kun sirba bareedaa kanaan riitimii sirbichaa jijjiiruun tirrii kana keessatti baalee maqaa lafaa hunduu ilmaan arsee jaarsi duruu fixee yoomiti baacabsee jechuudhaan seenaa jallatee dhaloota afaan tirriitiin itti himeetii jira. Loon hora duudanii hin qabannaa kootirree ga'ee kunoo beellamee. Damanadii qulqulluu gaanaatti soorattu kiilaalii ta'e haphee loon dhibba elmatu eedee dabooresee qulqulluu haa qabne aadaaf safuun bultaa. Baalee maqaan lafaa hunduu ilmaan arsee jaarsi dubbii fitee yoomiti baacabsee maarree loon hora duudanee hin qabannaa kootirree ga'ee kunoo beellamee. Hin qabannaa kootirree ga'ee kunoo beellamee. Itti aansuudhaan sirbi nuti lammaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba baay'ee bareedaa torbee darbe keessa gadhiifame sirba weellisaa jabaa hangafa artistootaa kan ta'ee fi abbaa qabsoo Oromoo jechuun kan danda'amu akkasuma jeneraal artist Umar Suleeman sirba isaa durii weellisaa reef lafaa dhufaa jiru weellisaa kenboon Imraan irra deebuudhaan bifa bareedaa ta'een hojjetee isiniif dhiyeessina. Weellisaa kenboon Imraan weellisaa jabaa sagalee ajaa'ibaa qabu yoo ta'u sirba hangaftichaa weellisaa Umar Suleeman kana haala miidhagaa ta'ee mata duree isaa shan akka roobee jedhu filatee viidiyoo kilippii qulqullina qabuun abbakarri saallaa hojjechuudhaan eegaleetii jira. Abbakarri zaaloo abbakarri kadabi abbakarri hambaka ittiin barree baka ika Huseeni darmoo kagala tole kama kasi hundee goota anillee nyaadhu maka madaalatti raasanii dhadhaa keessa baasanii maaddii koo deemanii mataalatti raasanii madaalatti raasika mataayu nakaasika jiraadhu mirgaan gala kufnaanu nakaasika yoo kufe nakaasika yaadatu maalii kiyyaaya dadhee kuulee biyya manna gubbaa maanike na gubbaa yaanike shayyaa fi weebii kiyyaaya jedhi weenii kiyya filmaltu guutee maleeyya gadhee kaawaa kan Weellisaa Qacaleen kun sirba bareedaa gooticha baddaa baalee jeneraal artist Umar Suleeman kana waggoota baay'ee gara duubaan deebisuudhaan sirba bareedaa gurra hawaasaa keessa jiru kanaan irra deebi'uudhaan
bakka waliin teennetti shittoon margite jechuun akkaataa sirbichaa wajjin wal fakkaatuun miidhagsee hojjetee jira. Bakka waliin teennetti shittoon margite, bakka waliin teennetti shittoon margite, idaara feen bulle itilleen argite, idaara feen bulle itilleen argite. Bakka waliin teennetti shittoon margite, bakka waliin teennetti shittoon margite, jaalatti jaalalu walbantee dabaree, jaalatti jaalalu walbantee dabaree. Oborso hin bubbisa, sayisin dubbisa, wilmaltu guutee maleeyya, dadhee kaawwan kan yaada keetuu nama jira ko edee maalira gosoota heesiin biraaka tokko yoosii bira. Bakka waliin teennetti shittoon margite, bakka waliin teennetti shittoon margite, idaara feen bulle itilleen argite, idaara feen bulle itilleen argite. Bakka waliin teennetti margite, bakka waliin teennetti margite, jaalatti jaalalu walbantee dabaree, jaalatti jaalalu walbantee dabaree. Jabiroochu lakki lakki. Itti dabaluunis weellisaa jabaan kun sirba bareedaa gooticha baddaa baalee kana shan akka roobee itti godaannaa birraa ofii siyaannee akkuma gaarii jirraa jechuun sirba dhama qabu kana irra deebiidhaan hojjeteeti jira. Shana karoobeetti godaannaa birraa, shana karoobeetti godaannaa birraa, ofiisi yaannee akkuma gaarii jirra, ofiisi yaannee akkuma gaarii jirra. Shana karoobeetti godaannaa birraa, shana karoobeetti godaannaa birraa, ofiisi yaannee akkuma gaarii jirra, ofiisi yaannee akkuma gaarii jirra. Robemba ya wana duka bata miti, robemba ya wana duka bata miti, kagara anki ya tayu tata miti, ya kagara anki ya tayu tata miti. Ida abjune maganda ote bule, ida abjune maganda ote bule, ritu fama na duba sene bule, eka ritu fama na duba sene bule. Shumpure sokora martinu kure, shumpure sokora martinu kure. Chajati bade muti mukure, tera chajati bade muti mukure. Kula kana warri magappa sumana, ijaan argu qalbina daddaitiyana. Akkaan kayyuu sirratti lafaanu kayu, torbaan lama jarsi yaadu fiinanayu. Kula kana warri magappa sumana, ijaan argu qalbina daddaitiyana. Akkaan kayyuu sirratti lafaanu kayu, torbaan lama jarsi yaadu fiinanayu. Weellisaa lafaa dhufaan kun sirba bareedaa gooticha aartii keessaa jeneraal aartist Umar Suleeman sirbee hedduu irra deebuudhaan kan sirbe yoo ta'u, akkasuma viidiyoo kana keessatti sirba isaa tokko itti dabaluudhaan gudar gudeelcha jijjiisee guraa malatoo daandii cufee miikaraanii gargar facaanee magaallee guraa malatoo obsi simboo hin garaan jechuun goola beeti jira. Gargar
Atti dabaluunis sirbi nuti isiniif dhiyeessinu sirba bareedaa yeroo durii sirbamee fi sirba seenaa aartii Oromoo keessatti yeroo duraadhaaf waggaa 18 dura viidiyoo kiliipidhaan hojjetame YouTube irratti gadhiifame akkasuma Augustii 7 bara 2006 fe'ame mata dureen isaa Ayyaantuu Gadaa jedhu kan weellisaa Abdishuu Ammaa sirbe isiniif filannee dhamaa fi dhaamsa isaa isin biraan geenna. Ayyaantuu Gadaa yaa ibsituu aadaa Ayyaantuu Gadaa yaa ibsituu aadaa Logooyuu bagaatisaa Logooyuu bagaatisaa na sirbimee martuu teeraasaa na sirbimee martuu teeraasaa. Seenaa muuziqaa keessatti viidiyoo yeroo jalqabaadhaaf akka addunyaatti YouTube irratti fe'ame waggaa 19 dura yoo ta'u weellisaa Abdishuu Ammaa weellisaa jabaa yeroo dheeraa dura aartitti makamee fi akkasuma sirboota babbareedaa hedduu hojjete namoota jajjaboo aartii Oromootti gurra godhan keessaa nama tokko ture. Sirba isaa bareedaa kanaanis Ayyaantuu Gadaa yaa ibsituu aadaa Logooyuu bagaaddisaa naa sirbimee martuu teeraasaa jechuun eegaleetii jira. Ayyaantuu Gadaa yaa ibsituu aadaa Ayyaantuu Gadaa yaa ibsituu aadaa Logooyuu bagaatisaa Logooyuu bagaatisaa na sirbimee martuu teeraasaa na sirbimee martuu teeraasaa. Urjii shanawwaatai buusan maqaan sumaa duruun odeeffadhee mootiin duraa sumaa saalee adeen faayaa galuu mooraa ibsaa siitoo faayatiyya ijaaniin si tiksaa hin dagaagsetoo maadaa fi hodaa addaan jettoo baaruun teemataa sabboontuu toon talabbaa gadaa dagaagsetoo maadaa fi hodaa addaan jettoo baaruun teemataa sabboontuu toon talabbaa gadaa. Weellisaa Abdishuu Ammaa shubbisaa aadaa Harargeetiin miidhagsee shaggooyyee fi daddaa isaan kan hojjete yoo ta'u akkasuma yeroo sanattis bifa sadarkaa guddaa qabuun hojjeteetii jira. Ayyaantuu Gadaa yaa ibsituu aadaa Ayyaantuu Gadaa yaa ibsituu aadaa Logooyuu bagaatisaa Logooyuu bagaatisaa na sirbimee martuu teeraasaa na sirbimee martuu teeraasaa. Okkooteen damfitee waan hin daafeen margaa yaa tulluu gaggodhu nama yaa'een argaa namaan jibboon arge ejjeenaa doggobdee warri wasiin jee ani toleen jaa ati ittiin sirbee dagaagsetoo aadaa fi hodaa addaan jettoo baaruun teemataa sabboontuu toon talabbaa gadaa dagaagsetoo aadaa fi hodaa addaan jettoo baaruun teemataa sabboontuu toon talabbaa gadaa. Xumura irratti sirba dhageeffatamee kan hin quufamnee fi akkasuma jaalala aadaa uffannaa fi sabboonummaa eenyummaa namaa keessatti kan horuudha miidhagsee xumureetii jira. Ayyaantuu Gadaa yaa ibsituu aadaa Ayyaantuu Gadaa yaa ibsituu aadaa Logooyuu bagaatisaa Logooyuu bagaatisaa na sirbimee martuu teeraasaa na sirbimee martuu teeraasaa.
Gosa yaa hele garee yaa helele Bikaan shakkeen jennee inama footoo jennee garaa fooyoonillee onnee didaan taatoo duuba keetiin bare nana faasii martoo dagaagsetoo aadaa fi wadaa addaan jettoo faaruun teemataa sabboon tuutoon talabbaa gadaa dagaagsetoo aadaa fi wadaa addaan jettoo faaruun teemataa sabboon tuutoon talabbaa gadaa. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa sagantaa kenna FAAYA Artii torbaan kanaa asirratti goolabna. Torbaan sirboota biraatiin hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammataa. Qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa kanneen hafan waliin turtii gaarii.